Dhiifama oduun kun miira keessan jeequu danda'am garuu obsaan hanga xumuraatti dhaggeeffadha. Dubbichis akkas ture yeroo darbee waa'ee aartistii gameessaa fi qabsaa uummata Oromoo kan teessiniif himeen ture. Garuu namoonni baay'een obsaan sababa hanga xumuraatti dhaggeeffachuu dadhabaniin miira keessa seenuun wantoota garaagaraa irraa hin eegamne dubbachaa turaniiru. Haa ta'u malee kunis obsa dhabuurraa kan madde natti fakkaata. Waa'ee aartistii kanaa utuu seeraan hordofan ta'e maal akka ta'e seeraan hin hubatu ture. Toora miidiyaa hawaasaa TikTok irratti haala kanaan ajandaa gochuun dogongora. Egaa dubbichi akkas ture. Akkam jirtu hordoftoonni eebbaa broadcasting. Warreen maatii keenyan ta'in amma subscribe gochuun mallattoo bilbilaa tuqaa komentii jalatti yaadaaf qabdannuuf share gochuun hiriyoota keessan bukkee geessisa. Ammas viidiyoo kana hanga xumuraatti hordofaa maaliif akka akkas jennee isinitti himna. Dursamee waa'ee aartistii kanarraa waa dubbanna. Artistiin kun walleewwan warraaqsaa sabni akka mirga isaa falmatan kakaasaniin beekamam. Ammoo ofiis uummata Oromoo biratti akka qabsaa gameessaatti ilaalamam. Seera qabsoo keessatti cabuunis cabsuunis ni jira kan jedhu Artist Kadir an saba kiyyaa fi hojjedheen cabee isaanis waan gaarii ani hojjedhe kana inaafanii na cabsan jechuun aarsaa saba isaaf kaffaletti akka hin gaabbine dubbate. Yeroo sana kan isaan na cabsanii eelaansaa ammallee na dhukkuba isa kanaaf wal'aansa baqaqsanii yaaluunaaf taasisan jedhe. Lafeen isaa cabee wal'aansaa dhabee ture hamma yeroo baqaqsanii yaaluun taasifameefitti akka itti ammaate hime Artistii Kadir. Lafeen cinaachaa na cabee ture baqaqsanii yaaluun wal'aanameera bakka biraan nagaadha jedheera. Artistii Kadir martuu UK magaalaa Manchesteritti dhukkubsatee hospitaalatti yaalamaa akka jiru himameera. Gidduu kana dhukkubsachuu artistii kana irratti namoonni yaada isaanii miidiyaa hawaasummaa irratti barreessaa jiru. Namoonni hedduun dhibee isaan daran yaaddoo ibsani. Artistii Kadir martuu hospitaalatti yaalamaa jirurraa maddii oduu BBC afaan Oromoo dubbisuun himuun eelaa bara dheeraan miidhamee akka yaala argachaa jiru ibseera jedhe. Dhibeen waggoota 20 olii fi obseen qabadhee jirutu jira. Wayyaaneetu na cabse jechuun koomsaa dhibee isaa dubbachuus gabaaseera. Waggoota 30 guutuu jireenya waan jedhamu argee hin beekum. Artistii Kadir martuu umurii isaa ijoollummaatti wallee eegale. Walleewwan warraaqsaa seenaa fi jaalalaan beekamam. Sababa walleewwan isaa mootummaa miidhaa irraan gahaa akka ture kan himu Artist Kadir sochii qeerroo bilisummaa Oromoo keessatti wayita hirmaachuu eegaleerraa miidhaa hamaa dhamdhamaa akka ture BBC'tti hime. Eelaan amma hospitaala sagalchee sireerra isa ciibse kun waggoota dura Booranaa magaalaa Yaaballootti isa mudate dubbate. Qeerroo bilisummaa Oromoo leenjisee ergan eebbisiisee booda halkan magaalaa Yaaballootti dameenti kan wayyaane dogdoqqeen jaan na marsanii na caccabsan yeroo sana baay'ee miidhame. Yeroo sana sababa uummata Booranaa lubbuudhaan akka olee kan himu Artist Kadir Boorantichi nama tuffatan saree jalatti dhaanan jechuun ba'ee na baraare jedhe. Artist Kadir martuu ijoollummaa isaarraa eegalee jireenyaan qormaataan guutame akka dabarse ammallee akkasumatti akka jiru BBC'tti hime. Haadha kiyya ijoollummaattan dhabee abbaan kiyyas qabsoo kana keessatti maraatee dhabame waggaa 30 guutuu takkaa jireenya waan jedhame hargeeyyuu hin beeku jechuun haala keessa darbee fi ammallee keessa jiru ibsa. Kadir martuu artistii walleewwan kilippiin hojjetaman uummata Oromoo biratti jaallatamudha. Walleewwan warraaqsaanis beekamtii horatedha. Inni garuu beekamtii waan jedhamu kanallee an quba hin qabu ani Oromoo jechuu qofaan quba qaba jedhee siree isaarra ciisee jirurraa wayita BBC'tti dubbatu. Jijjiirama siyaasaa amma biyyattii keessatti dhufee dhugoomsuu keessatti wareegamni inni kaffalaa ture qooda olaanaa akka gumaache amanam. Gaafa qabsoo eegalee wanti amma arginu kun tokkollee hin jiru. Ani miidhame kun hunduu dhufuutti ofiinan boonam. Artistii Kadir martuu wal'eensaa nama fudhatamummaa guddaa qabudha. Garuu addunyaa hojii malee addunyaa faayidaa argee akka hin beekne dubbatam. An dalaguu malee waa'ee addunyaa kanarraa quba hin qabu. Takka maallaqa Oromoorraa guurradhee hin beeku qabsoo Oromoof waama kiyyan itti fixe. Artistii Kadir martuu Harargee ba'aa magaalaa Qophootti dhalate. Haati isaa ji'a irraa boqotanii abbaa fi haati isaa loltuu turanii. Artistii Kadir martuu jechuun haqa Oromoo jechuudha. Ilma sabaa fi dhukkubsatu jechuudha. Mallattoo qabsoo fi cichoominaa jechuudha. Goota waan itti amane dubbachuu fi hojjechuu hin sodaanne jechuudha. Kadir martuu fakkeenya Oromoo garraamii garaa qulqulluuti. Yoo ati boosse ni boo'a, yoo ati gaddite ni gadda. Oromoo feete ta'e bakka kamitti dhaladhu quuqamni kee quuqama Kadirii. Dhibeen kee dhageenyaan Kadir ni dhibama. Bara hamtuu keessa sodaa tokko malee alagaa dura dhaabbatee dhugaa saba isaa dubbate. Kanaafis dararaa guddaa arge.
Egaa kan nuti viidiyoo darbe keessatti artisti Kadir Martuu boqoteera jenneef namoonni hedduu miidiyaa hawaasaa kanarratti artisti Kadir Martuu boqoteera kan jedhan waan heddummataniifidha. Nutis dhugaa isaa adda baasnee artisti Kadir Martuu fayyaasaa ta'uu barreessinitti himne turre. Haa ta'u malee namoonni hedduun sababa hanga xumuraatti obsaa hin dhaggeeffatiin afaniif miira keessa seenuun dubbachaa turaniiru. Nutis kanaaf jecha sagantaa biraan irra deebinee dhufne. Namoonni ajandaa godhatanii olola oofaa jirtan hanga xumuraatti dhaggeeffadha. Akka artisti Kadir Martuun boqonne yookaan hin duune fayyaatee isinitti himneerra. Kanuma hanga xumuraatti waan dhaggeeffattaniif galatooma. Subscribe gochuu hin dagatinaa.